Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota miidiyaa keenya. Alhamdulillah galanni rabbii guddaa haa gahuuti. Har'a oduun isiniif qabannee dhufnee jirru tokko keessaa kan gammachiisaa ta'e. Uummanni Islaamaatii fi uummanni tokkummaa ijaaran masjiida naannoo Amaaraa magaalaa Mooxoo keessatti gubateen deebisanii ijaara jechuudhaan maallaqa bakka garaagaraatii walitti qabuudhaan uummata keenya Islaamaa baay'ee gammachiisanii jiru. Akkasumas ustaazotaa fi hayyootaa fi artistoonni abbootiin qabeenyaatis bakka garaagaraa jiraniin birrii walitti qabuudhaan uummata keenya biraa akka gaarii kanatti dhaabbatuudhaan uummanni Islaamaa baay'ee gammadanii jiru. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya oduu bal'inaatiif nu faana turaa isiniin jenna. Kallattimaan gara odeeffannoo qabannee dhufneetti isin ceesifnaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa kennaa. Amajjiin 31 barri 2020 hawaasa musliima Itoophiyaatiif guyyaa seenaa, guyyaa tokkummaa, guyyaa jaalalaa, guyyaa injifannoo, guyyaa xiiqii, guyyaa jabina rabbiitii fi jabina musliimotaatiin humni musliimota Itoophiyaa diinaaf itti ifoome, guyyaa wal jaalachuun, wal mararfachuun, waliif rifatuun, waliif dhiiguun, waliif nahuun musliimota Itoophiyaa itti dhugoomedha. Baatii tokko dura naannoo Amaaraa godina Goojjaam magaalaa Mooxaatti shororkeessitoonni ilmaan nafxanyootaatiin masjidoonni 4 gubachuun qabeenya hawaasa musliimaa naannichaa miliyoonota hedduutti tilmaamamu barbadaa'uun ni yaadatama. Maal kana qofa erga Dr. Abiy Ahmad Ali aangootti ol ba'ee as naannoo Amaaraa keessatti qofa masjidoonni 20 ol gubamanii diigamanii Qur'aanni lakkoofsi isaanii hin beekamne barbadaa'anii qabeenyi musliimotaa suuqonni 397 ol saamamuun ni yaadatama. Yeroo yakki hammana ga'u kun biyya san keessatti raawwatamu mootummaan federaalaa fi naannoo Amaaraa akka waan wanti tokko hin ta'initti cal'isuun deeggarsa warra masjida gubee Qur'aana barbadeessuu fi diinummaa hawaasa musliimaatiif qabu ifaatti mul'isee jira. Yakka musliimota Itoophiyaa masjidootaa fi Qur'aana rabbii irratti raawwatame kanaaf ummanni musliimaa miliyoonaan lakkaa'amu guutuu biyyattiitti hiriira seenaa biyyattii san keessatti mul'atee hin beekneen balaaleffatus mootummaan Dr. Abiy Ahmad Aliitiin hoogganamu tuffii uummata musliimaa irraa qaburraa kan ka'e dallansuu hawaasa musliimaa kana cal'isuun maaltu na dhibee isaa mul'ifatee jira. Manni marii musliimota Itoophiyaa majlisuun alaan yakka naannoo Amaaraatti dalagame kana balaaleffachuun akkasuma koree miidhaa dhaqqabee qoratee hundeessuun gara Mooxaatti erguun rakkoo qorachiisuun mootummaa naannoo Amaaraa waliin marii gaggeessuuf yaalus mootummaan naannoo Amaaraa yeroo hin qabu jechuun diduun isaas isinii gabaasuun kennaa ni yaadatama. Majlisuun alaan mootummaa naannoo Amaaraatiif gaafilee 5 gurguddaa dhiyeessu mootummaan naannoo Amaaraa deebisaa kennuu diduun diinummaa fi tuffii musliimota Itoophiyaaf qabu ifaatti mul'isuu itti fufee jira. Torbaan darbee majlisuun alaan ibsa baaseen mootummaan federaalaa atattamaan koree yakka kana qoratu dhaabee rakkoo musliimota naannoo Amaaraa irra gahaa jiru qorachiisee furmaata waaraa akka kennu gaafatuun mootummaan naannoo Amaaraa irratti immoo himannaa banuuf waan hundaa xumuruu isaa beeksise. Majlisuun alaan itti dabaluun musliimota naannoo Mooxaatti qabeenyaa fi wirtuu kadhannaan isaanii jalaa gubateef deeggarsa akka sassaabu ibsuun musliimoonni Itoophiyaa musliimota Mooxaa dhaabuuf deeggarsa barbaachisu akka godhan yaamicha dhiyeessee turuu isaas ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan guyyaa kaleessaa amajjii 31 bara 2020 musliimoonni Itoophiyaa guutuu biyyattiitti gumaacha addaa biyya san keessatti mul'atee hin beekne gochuu jalqabaniiti jiru. Jummaa kaleessaa masjidota hunda keessatti tumsi kun sassaabamaa kan oole yoo ta'u akka dhuunfaa fi akka gurmuuttis deeggarsi adda addaa taasifamaa ooleeti jira. Bu'uuruma kanaan Ustaaz Abubakar Ahmad qarshii 100,000, Ustaaz Ahmaddiin Jabal qarshii 50,000, Ustaaz Kamil Shamsuu qarshii 100,000, Ustaaz Badru Hussein qarshii 50,000, akkasuma Ustaaz Sufiyaan qarshii 50,000, Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa 25,000 arjoomaniiti jiru. Hooggantoonni jaarmiyaalee siyaasaa keessaa paartiin biyyoolessa Oromiyaa Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuutiin durfamu qarshii 10,000 yoo arjoomu, hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa
jaalmaarroon qarshii 5,000 arjoomeet jira. xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork duraanii obbo Jawaar Mohammadii fi gaazexeessaa Hamzaa Booranaas qarshii 25,000 arjoomaniiti jiru. Artistoota jidduu artiist Haacaaluu Hundeessaa qarshii 20,000 arjoomeeti jira. Artistoonni biroos hedduun kennaa kanarraa qooda fudhataati jiru. Jaarmiyaaleen Ameerikaa kaabaatti argaman jidduu First Hijra Foundation $65,000, Tawfiq Islamic Center immoo $30,000 musliimota magaalaa Mooxxaatiif walitti qabaniiti jiru. Biyyoota garaagaraattis deeggarsi kun walitti funaanamaa kan jiru yoo ta'u, akka Ustaaz Ahmadiin Jabal gabaasanitti sagantaa deeggarsa musliimota magaalaa Mooxxaatiif lammiileen biyya keenya Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg haala gaariin kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u, hanga ammaatti birrii miliyoona 8 walitti qabamuun ifa ta'eeti jira. Magaalaa Finfinnee Masjidul Rayyaan qofatti qarshii miliyoona 1 ol walitti qabamuunis beekame. Masjida Al-Imraan and Quran Study Institute qofatti qarshiin miliyoona 3 ol akka walitti qabames odeeffannoon nu ga'e ni addeessa. Finfinnee Masjida Qeeraatti immoo miliyoonni 2.2 ol walitti qabameet jira. Abbaan qabeenyaa Haji Sa'id jedhamu kan masjidoota garaagaraa ijaaruun beekamu kan yeroo ammaa naannoo Amaaraatti mana hidhaa jiru osoo hidhaa keessa jiru tumsa kanaaf qarshii miliyoona 1 gumaatee jira. Abbaan qabeenyaa maqaan isaa akka himamuu hin barbaanne tokko immoo deeggarsa kanaaf qarshii miliyoona 7 gumaachuun sadarkaa duraa qabatee jira. Jama'aan daawwaa shari'aa Suudii magaalaa kabajamtuu Makkaa irraa deeggarsa musliimota magaalaa Mooxxaatiif qarshii 9,300 walitti qabaniiti jiru. Walumaa gala guyyaa kaleessaa qofa qarshii miliyoona 90 ol kan funaaname yoo ta'u, deeggarsi kun kan itti fufu ta'uu Ustaaz Ahmadiin Jabal gabaasan. Dabalataanis namoonni deeggarsa kanarraa qooda fudhachuun masjida Rabbii ijaaruun jannata keessatti mana ofii ijaarrachuu barbaadan lakkoofsa herreega baankii daldala Itoophiyaa tokko duwwaa 31 baankii hojii gamtaa Oromiyaa tokko duwwaa 54 baankii Awaash duwwaa tokko 30 duwwaa 3 tokko baankii Abbaay duwwaa 67 duwwaa tokko 71 40 baankii Abisiiniyaa 266 duwwaa 94 baankii Intarnaashinaal Oromiyaa 34 baankii Daashin 79 10 Wagaagan Bank duwwaa 8 15 baankii kanaan deeggarsa keessa laachuun hojii khayrii fi tokkummaa kanarraa qooda akka fudhattan yaamichi isiniif dhiyaateet jira. Torbaan lamaan darban godinoota Harargee lamaanii fi godina Shawaa Kaabaa Salaalee akkasuma godina Arsiititti kan bobba'ee jilli KFO Profeesar Mararaa Guddinaatii fi Jawaar Mohammadiin durfamu torbaan kana mootu godinaalee Baalee aanaalee garaagaraa keessatti uummata dubbisuun uummata waliin marii bal'aa gaggeessaa oole. Uummanni godinaalee garaagaraa keessatti jila kanaaf simannaa ho'aa taasisuun simannaa ajaa'ibaa erga taasiseen booda kennaa meeshaalee faaya garaagaraa kormaa fi farda kennaa tureeti jira. Jilli kun bobbaa isaa godina Baalee torbaan kana erga xumuree gada godina Arsii Lixaatti deebi'eeti jira. Haaluma kanaan guyyaarraa godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamanneetti jila koongirensii federaalaa Oromootiif simannaan guddaan taasifameeti jira. Jilli kun magaalaa Arsii Nageellettis bobbaa ni taasisa. Sanbooda bobbaa isaa godinaalee Arsii fi Baalee xumuruun gara Finfinneetti deebi'a. Biriteen seeraan gamtaa Awurooppaa keessaa bahuuf labsite. Referendamiin Juun 23 bara 2016 gaggeeffame uummatni Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa bahuuf sagalee caalmaa taheen erga murteessee booda mootummaan biyyattii hariiroo daldala hawaasummaa nageenyaa fi dinagdee Biriteen fuulduraaf gamtaa Awurooppaa waliin qabaatu ilaalchisee sanada waliigaltee Brexit Deal jedhamu qopheessee ture. Haa ta'u malee paarlamaan biyyattii sanada dhihaatee yeroo hedduu erga kuffisee booda muummittiin ministeera Biriteen duraanii
Teeres Meey aangoo gadi lakkisuun Booris Joonsan muummicha ministeeraa ta'uun muudame. Muudama Booris Joonsan boodas paarlamaan Biriteen karoora mootummaa biyyattii yeroo lamaa ol kuffisuu isaa hordofuun Mr. Joonsan ji'a tokko duraa mootummaa diiguun filannoo waliigalaa gaggeessuun ni yaadatama. Filannoo kana paartiin Booris Joonsan sagalee ol aanaa ta'een argachuu isaa hordofuun karoora Biriteen gamticha keessaa baasuu cimsee itti fufe. Paarlamaan gamtaa Awurooppaatis jalqabaa torbe kana Biriteen gamticha keessaa akka baatuuf murtii xumuraa dabarseeti jira. Haaluma kanaan dura gamtaan Awurooppaa guyyaa xumura Biriteen seeran gamticha keessaa baatu Joonarii 31 bara 2020 jechuun murteessee irratti hundaa'uun mootummaan biyyattii halkan edaa walakkaa isaa muraasa dura gamticha keessaa bahuu isaa labsee jira. Biriteen har'a seeran miseensummaa gamtichaa keessaa kan baate ta'us hariiroo biyyattii gamtichaa waliin qabaattu ilaalchisee mariin hanga xumuraa bara kanaatti kan itti fufu ta'uunis beekameeti jira. Booris Joonsan Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa akka baatu jalqabarraa nama carraaqaa ture yoo ta'u ammas yoo danda'ame biyyattiin waliigalteedhaan gamticha keessaa akka baatu yoo dadhabame immoo waliigaltee malee gamticha akka gadi lakkistu cimsee kan hojjetu ta'uu odeeffannoon ni mul'isa. Haa ta'u malee biyyattiin waliigaltee malee gamticha keessaa yoo kan baatu taate rakkoo dinagdee fi hawaasummaa cimaaf kan saaxilamtu ta'uunis ifoome. Biriteen bara 1973 irraa eegalee miseensa gamtaa Awurooppaa kan turte yoo ta'u waggaa 47 booda gamticha keessaa bahuun biyya jalqabaa taateeti jirti. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya odeessi har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya an Ibraahim Aliiti waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa tuftii gaarii isiniif haa ta'u.